Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu daawwattoota channel YouTube Abduu Oroo jala jirtan hundi keessan bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu isiniin jecha barnoota har'aa keessatti haala isin intro yookaan immoo seensa viidiyoo keessaniitiif intro babbareedaa hojjechuu dandeessu isin agarsiisa. Intro jechuun gaa yeroo viidiyoon keessan dubbatu osoo viidiyoo hin dubbatin viidiyoo gabaabaa yookaan immoo viidiyoo gabaabaadhaan seensa viidiyoo keessanii intro chaanaalii takka gaa eega banattanii intro qabaachuu yookaan immoo viidiyoo gabaabaa bareedaa barreeffama fayyadamuudhaan yoo barbaadan footoo fayyadamuudhaan gaa haala isin hojjechuu dandeessan isin agarsiisa isiniin jecha warri chaanaala kana hin beekne chaanaalii gubbaa irratti Abduu Oroo jechuun argattu akkasuma yeroo chaanaala kan koo isinii bahe chaanaala jala seenu anga viidiyoo hedduu keessan jala jira ajjala galaa irraa baradhaa isiniin jedha warri haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa appilikeeshinii tokko fayyadamuudhaan gaa appii KineMaster fayyadamuudhaan haala isin intro babbareedaa ta'e takka yookaan immoo firee ta'e yookaan intro bareedaa ta'e takka seensa viidiyoo keessaniitiif osoo viidiyoodhaan yookaan immoo gara viidiyoo keessanii hin seenin intro babbareedaa haala isin argachuu dandeessan isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf gara barnootaa deemuun irratti warri haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa viidiyoo kana laayikii tuquu hin dagatinaa isiniin jedha na waliin tura. Kajiru kana Play Store gubbaara seenu anga KineMaster hojjettanii argattu. Bakka kanatti KineMaster jettanii yoo barreessitan isinii bahaa jechuudha. Appilikeeshiniin kun haala kanaan isinii bahaa yeroo isin KineMaster jettanii barreessitan haala kanaan isinii bahaa an fakkeenyaaf gabbuusee waan hin jiruuf isin immoo bakkuma kana tuquudhaan gaa daawunlood godhattu. Daawunlood egaa godhattanii kaatanii gaa ni bantu jechuudha yookaan immoo appii isaanii bantu jechuudha. Appii sana irra seenee isin agarsiisa haala isin itti hojjechuu dandeessan jechuudha. Appicha irra eega seentanii gaa intro bareedaa ta'e takka haala kamiin ka barreeffamaan dhufe takka gara maqaa keessaniitti deeftanii hojjechuu dandeessan. Kan immoo barreeffamaan jiru yoo barbaadan maqaa keessan bakka buusuudhaan gaa viidiyoo gaggabaabaa hojjetachuu dandeessan jechuudha. Appii kana eega bantanii gaa heeyyamatti kennuudhaaf yookaan immoo yoo alla'uu isin gaafate ganjallaa kana meenuu ka jette tuquudhaan gaa meenuu ka jette eega tuqxanii asirratti isinii baasaa yookaan immoo haala kanaan fidee isinii baasaa jechuudha. Fakkeenyaaf heeyyamatti kennan jira. Yoo meenuu tuqxanii naan isinii baaseen keessan siitingii tuqee isin agarsiisa. Asirra siitingii tuqxan gaa alla'uu faayil kana immoo miidiyaa faayil ka jiru kana as security media file bakka jedhu kana on gootu jechuudha. Kana eeguun gootanii appii kana heeyyama eegatti kennitanii gubbaa kana irra asirratti advanced setting bakka jiru tuquudhaan fiillafiitii eega tuqxanii kana on gootu jechuudha. Kanas alla'uu gootanii heeyyamatti kennitu jechuudha. Heeyyama eegatti kennitanii gaa haala kanaan appilikeeshinii kana duddubattanii deebitu. Asirratti illee divaayizii irratti barbaadan heeyyamatti kennitu akka inni gaalara keessan keessatti qobaatti seef godhatu jechuudha faayiloota. Heeyyama eegatti kennitanii gaa appii kana jechuudha. KineMaster kana yookaan immoo appii kana heeyyama eegatti kennitanii dudduubatti deebi'ee isin agarsiisa. Mallattoo xiyyaa kanaan deebi'uudhaan gaa haala kanaan isin bana asirratti awwala hoomii irraa ni kaawwattu. Hoomii irratti haala kana isin baasa. Viidiyoo intro jechuu barbaadan gubbaa kanarratti sarchii gaa bakka kanatti argachuu dandeessu. Viidiyoo editing barbaadan ni argattu. Akkasuma viidiyoo YouTube'dha ta'u akkasuma yookaan immoo viidiyoo TikTok'dha ta'ullee argachuu dandeessu jechuudha. Intro ka jedhu yookaan immoo gubbaa kanarratti bakka sarchii kaatti yookaan immoo intro jettanii yoo isin barreeffattan isin baasa. Yoo isin intro jettanii barreessitan sarchii yoo gootan ofumaa isaatii appichuma keessatti fidee isinii baasa jechuudha. Yeroo inni haala kanaan fidee isinii baasee intro matakka yookaan immoo ka YouTube yoo ta'e jechuudha 16:9 ka hojjetame ta'uu qaba. YouTube'dha yoo ta'e seensa viidiyoo keessaniitiif viidiyoo babbareedaa yookaan immoo intro firee ka ta'e yookaan immoo babbareedaa jala jira. Ka YouTube yoo ta'e 16:9 TikTokiin immoo 9:16 jechuudha kan isin hojjechuu qabdan. Haala kanaan gaa appii kana eegabantanii ganjallaa kana kireetii matuquudhaan gaa asirratti kireet ka jettu yeroo isin tuqxan isin gaafata kireetii tuquudhaan 16:9 ka YouTube'ti akkasumas 9:16 kan immoo TikTok'ti Instagram kun immoo Max bakka jedhu kana bakka jiru tokko bakka Max tuqachuudhaan gaa yeroo achi isin bakka Max tuqxan isin naannessa yookaan immoo gara isin galcha bakka mallattoo Max tuquudhaan ka YouTube'dha akka ta'u saayizii isaa jechuudha 16:9 ka YouTube'ti. Achii tuquudhaan gaa sign in gootu gara keessaatti fakkeenyaaf Max ka jettu waan tuqaa ka isitti bareede jechuudha. Bakka barreeffama maqaa keessan buuftu yookaan YouTube channel ka jedhu yookaan immoo barbaadan jechuudha. Sekunde 5 keessaa fudhattu sekunde 5 introon saayyuu bakka sana tuquudhaan gaa gara keessaa seentu jechuudha. Mallattoo diimtuu eega tuqxanii haala kanaa isinii baasa. Yoo haala kanaa isinii baase maal gootu asirratti yoo diqataa akkaawuntii Google isin gaafate akkaawuntii Googleetiin wal qabsiiftu waan wal qabsee jiru annaan jechuudha. Haala kanaan eega isinii baasanii lakkaa asirratti lakkaa'ee hanga 100 yookaan yeroo inni haala kanaan hanga 100 isinii lakkaa'ee yookaan immoo guutee jedhee daawunlood ta'ee jira jechuudha. Amma gara KineMaster keessaa gara intro hojjechuutti isin galchaa jechuudha gara keessaatti. Isinii baasa hanga 100 lakkaa'ee jechuudha. Yeroo hanga 100 lakkaa'ee gara KineMaster isin galchaa isin asirratti gaa
haala kanaan hanga dhibbaa eegasii lakkaa'ee haala kanaa isinii baasa jechuudha. Intoo isaa irratti kudhan haala kanaan isinii baasa. Maal gootu bakka barreeffamaa kana maqaa keessan ni buuftu. Bakka barreeffamaa maqaa buusuudhaaf gaa irraan gadee kana inturo amma kana irraan gadee kaa walxaa'uudhaan gaa bakka mallattoo bicaa qabu kaa irra tuqxu jechuudha. Maqaa keessan bakka barreeffamaa sana galchuudhaan jechuudha. Achirra gaa eega tuqxanii haala kanaan bakka bicaa sana eega tuqxanii fakkeenyaaf haala kanaan maqaa kottu guutanii haala kanaa isinii baasa. Keessan barreeffama fidee isinii baasa jechuudha. Achi eega tuqxanii idiit kan jettu mallattoo adii kana harka bitaa irratti idiitii tuquudhaan gaa bakka kana barreeffama kana haquudhaan maqaa keessan ni barreessitu. Maqaa chaanaalii yookaan immoo maqaa keessan. Kanneen kana eega gootanii kaatanii okee kan jettu kana yookaan immoo okee kan jettu kan tuqxu jechuudha. Maqaa keessan galchitee kaatanii bakka okee kaa tuquudhaan gara keessatti isin naqaa haala kanaan jechuudha. Maqaa keessan galee kee jechuudha. Mee fakkeenyaaf xiyyaa deebuudhaan okeetti godhanii sana agarsiisaa intro kana haala kanaan qabata jechuudha introchi. Kanaafuu haala kanaan gaa maqaa keessan bakka sana eega buuftanii kaatanii ammallee yoo barbaadan intro sekunde 5 kun yoo barbaadan as tuquudhaan gaa intro kabiraallee haxxanii itti dabalachuu dandeessu jechuudha. Intro kabiraa haxxanii al tokkicha 2-3 yoo daawwalii godhatan qafoo keessatti bakka miidiyaa kaa tuquudhaan haxxanii kabiraatti daachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kana gaa haala kanaan maqaa keessan eega bakka buuftanii kaatanii yoo barbaadan kalara duddubbaa jijjiiruudhaallee ni dandeessu. Bakka kana barreeffama kana tuqxanii kalara duddubbaa jijjiiruu barbaadan kiloor bakka jakaa tuquudhaallee kalara duddubbee isaa diimaa yookaan gara bicaatti waan barbaadetti jijjiirachuu dandeessu. Kalara duddubbee isaa jiru kana jechuudha. Adii irraa gara waan barbaadanitti yoo barbaadan bicaa yoo barbaadan immoo waan barbaadetti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Barreeffama sana kalara isaa jijjiiruu barbaadan haala kanaan jijjiirtu. Fakkeenya duddubatti deebi'ee sana agarsiisan malee okeera godhee haala kanaan gaa intro seensa viidiyoo keessaniitiif intro babbareedaa haala kanaan jechuudha. Sagalee jala jirulee barbaadan jala jijjiiruu barbaadan sagalee isaa jijjiiruu barbaadan ganjallaa kaa dhufuudhaan gaa bakka kana eega tuqxanii sagalee isin gaafata yookaan immoo dimtsi kan keessan bakka osoo barbaadan ni buuftu yookaan immoo voice change bakka jakaa tuquudhaan sagalee isaa kaa keessa jiru jira kaas keessaa kana fayyadamuu dandeessu barbaadan. Barbaadan fayyadamtu barbaadan immoo sagalee keessan bakka buuftu jechuudha. Deebuudhaan gaa ammallee asitti dubbatti deebuudhaan maal gootu kana seefii gochuu barbaadan loogoo kana yoo balleessuu barbaadan ida'uu tuquudhaan gaa viidiyoo sekundee 30 isin gaafata yookaan immoo iimeelii isin yookaan akkaawuntii isin jira. Kanaafuu kana eega gootanii kaatanii gara qafootti akkamitti gabbuufan danda'uu fi haala kanaan eega fixxanii barreeffama bakka buuftanii eega kaatanii jechuudha. Tambireelii keessan yookaan immoo intro viidiyoo keessanii mallattoo seefii kaa tuquudhaan gaa harka mirgaatti jirtu eega tuqxanii haala kanaan fidee isin baasa yeroo tajaajila tuqxan yeroo kana haala kanaan seefii gochuun duratti asirratti maal gootu dizaayinii isaanii jijjiirrattu ola xaa'uudhaan gaa 720 irra kaawwattu asirratti immoo 30 irra kaawwattu. Kanaafuu qulqullina guddaa akka argattu 30 irra egaa keessanii kaatanii yookaan immoo 720 irra asirratti 30 irra egaa keessanii kanneen lacheen eega fixxanii kaatanii gaa haala kanaan as dhufuudhaan gaa kana lamman eega fixxanii kaatanii viidiyoo kana seef gootu yookaan immoo seef gootu gara gaalaariitti. Save as video bakka jookaa tuquudhaan save gootu jechuudha yookaan gara qafoo keessanii keessatti gadi buuftu jechuudha. Daawunloodii godhattu jechuudha. Haala kanaan save eega gootanii ispiik jettee barreeffattu asirratti viidiyoo isin gaafate yookaan immoo sekundee 30f iimeeliin isin jira. Kanaafuu ispiikii inni barreeffattu barbaadan immoo akkaawuntii googoliitiin seentanii viidiyoo daqiiqaa 30 dhaggeeffachuu dandeessu isin jira. Haala kanaan gaa seefii isin gara gaalaarii keessatti gara qafoo keessatti gadi isinii bu'aa jechuudha. Kun eeggattu hanga inni qafoo keessatti gadi bu'u seensa isaatiif viidiyoo sekundee 10 yookaan immoo ka 5 bitanii gaalaarii keessan keessatti galee jira jechuudha. Amma kun gaalaarii keessa seenee jira. Gaalaarii keessa seenu inni argattu bakka kana bakka faayilaa seenu hanga kan amma seef godhattan kana haala kanaan asirratti argachuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo hamma bareeffattanii kataa yookaan immoo intro hamma gootanii kaatan kana irra tuquudhaan gaa intro sana ni ilaaltu asirratti jechuudha. Kanaafuu haala kanaan fidee maqaa keessanii seensa viidiyoo keessaniitti intro bareedaa haala kanaan hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu viidiyoo keessan gaa yeroo edit gootanu awwala irra galchuudhaan intro kana galfachuudhaan gaa viidiyoo keessan itti aansuudhaan edit gochuu dandeessu jechuudha. Waan ittiin gadhiisuu barbaaddan yoo kaa'in maasterii ta'e kaa'in maasterii yeroo viidiyoo keessan edit gootanu gaa awwala irra kaa'uudhaan yookaan dhumarra yookaan walakkaa keessa bakka barbaaddan kaa'uudhaan viidiyoo edit gochuu dandeessu. Haala kanaan intro keessan yookaan immoo intro firee ta'e kan mataa keessanii hojjetachuu dandeessu. Kan seensa viidiyoo keessaniitiif ta'u isiniin jecha channel kana gaa subscribe gochuu hin dagatinaa isin jedha. Barnoota kana irraa waan isin galuu jaatu komentii na barreessaa. Barnoonni irraa asumatti dhaabbata. Viidiyoo dhaggeeffattan like tokko hin dagatinaa hanga walitti deebinutti nagaan tura.